Yoo deebi'uu ta'e yoo qalbii geeddarachuu ta'e ittimi iddootti kufte ittimi akkatti kufte ittimi amma akka deebitu ittimi yaada qalbii kee geeddaradhu gooftaa wajjin haasa'i. Namoonni akkasittiin waaqa dhoksan jiru akkasa nama dhoksu hin fayyitu. Namni cubbuusaa dhokfatu hin fayyudha sagalee waaqayyo. Hin fayyu dhuguma hin fayyu namni cubbuusaa dhokfatu. Cubbuusaa kan dhokfatu hin fayyu. Hin hiqu jedha sagalee waaqayyo. Hin hiquudha. Hin hiqu jechuun hin jijjiiramu jechuudha. Hin siqu namni cubbuusaa dhokfatu jedha dubbii waaqayyo. Himachuutu nurreera waaqayyotti. Himadhaa'idha isinii dhiifamaidha miti hin dhiisa waaqayyo. Himachuun nurreera garuu. Qalbii geeddarachuun nurra jira garuu. Deebi'uun nurra jira garuu. Walumaa galatti namni dhukkuba isaa dhokfatu hin fayyu. Dhukkuba isaa yoo dhokfate namni hin fayyu. Ittiin du'a. Hin du'inaa dhukkuba baattanii hin du'inaa rakkina baattanii himadhaa waaqayyoo keessanitti waaqa araaraan guutuu waaqa isaa araaraan guutuutti himadhaa yoo kuftan isa qabees hin kaasu yoo dadhabdan isa humna isinii kennu itti himaa waaqayyootti hin dhossinaa akka nama dhossitanitti hin dhossinaa akka fira dhossitanitti hin dhossi inni akkas miti kan nutti dhiyaatu hafuurra keenya caala nutti dhiyaata hafuurri isaa himaa waaqayyootti waan wallaaleen qabunnoo akka nu himannee akka fayyinu barbaada waaqayyo konfiis gochuu konfees jechuun himachuudha. Cubbuu keessan himadhaa jedha miti himachuu konfees godhuutu nurra jira. Himannee fayyuu nurra jira waaqayyotti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsi 14 boqonnaa 2 iddoo ammaa kana irratti immoo jabina waldaa kanaa cimina waldaa kanaa waan lama erga kaasee booddee irra deebi'een sinitti hima. Ciminni waldaa kanaa waan lama tokkoffaa maqaa koo jabeessitee qabatteetta. Lammaffaan anatti amanuu kee hin gannee jedha. Cimina waldaa kanaa waan lama gurguddaa waan laphee namaa rukutudha irra turu. Inni itti aanu garuu dadhabina waldaa kana keessa jiru yookaan immoo rakkina waldaa kanaa immoo itti hima. Sila akkuma isinitti hime rakkina waldaa kanaa rakkina isin hima jechuudha. Rakkina waldaa kana keessaa bara keenya keessa kan rakkina nutti himu kanuma bakka cubbuu keetoo jiru jabaadhu jedhee nama jajjabeessu malee raajiin dhufus barsiisi dhufus kan hin dhaloota iddoo rakkinaa namatti himu hin jiru. Dadhabina namaa kan namatti himu hin jiru. Dadhabina namaa kan namatti himu hin jiru. Deebii kan namaan jedhu hin jiru. Abbaan wangeelaa deebii namaan hin jedhu. Barsiisonni deebii namaan hin jedhan. Raajonni deebii namaan hin jedhan. Hundumaatu anuun beeku. Hundumaatu dhiisee fakkaata cubbuu hojjechuu. Utuu hundumtu cubbuu hojjechuu. Utuu hundumtu akka yaada waaqayyootti jiraate immoo rakkinni amma kanaayyuu rifshaan amma kanaayyuu nurra hin ga'u ture. Garuu namni amma raajiin amma dhufus qoraanii ilaaluun baay'ee murteessaadha. Barsiisa amma dhufaa jirus qoraanii ilaaluun baay'ee murteessaadha. Barsiisa waan lafarraa wajjin wal qabate. Barsiisa sooromina lafarraa badhaadhina lafarraa wajjin kan wal qabate badhaadhummaa isa waaqarraa kan hin xiyyeeffanne badhaadhummaa isa waaqarraa kan nama dagachiisu jireenya bara baraa kan nama irraanfachiisu yaada ofii waan aduu gaditti waan nama hisisu baay'ee dhaggeeffachuu waan nuyi barbaannu baay'ee duukaa bu'uu waan nuyi barbaannu innis karaa ittiin dhufamee jireenyi keenya goyoonfamaa jirus karaa kana waan aduu gadii badhaadhummaa biyya lafaarraa tuullachuu irratti kan xiyyeeffate badhaadhummaa isa waaqarraa immoo kan nama dhoowwatu isa kanarratti fookasii ta'ee isa kanarratti xiyyeeffatee jira barsiisii fi raajummaan har'a gara addunyaa kanaatti nuyi dhagaa argaa oollu akkasii obboloota garuu akkas miti waaqayyoo jajjabina qofa utuu hin ta'in rakkina nuyi qabna dadhabina keenya nutti himee akkan immoo isarraa kaanii jabaannuuf waaqayyoo nutti hima waaqayyoon isa kana isin dubbata isa kana isin deebii isin jedha waaqayyo namni haadhiisu malee sagalee isaatiin immoo nutti dubbataa jira. Kun raajummaan akkasii waldaa kee yaabadu malee nutti himaa jira. Otoo namni du'aa jiru jabaadhu nama namaan jedhu ittuu nama ajjeesuudha. Otoo du'aa jiranii jabaadhu kan namaan jedhan ittuu nama ajjeesuudha. Qorichaan argatu taanaan dhukkubi qorichaan argatu taanaan namarra yoo ture nama ajjeesa. Akkasii himatan malee fayyanii kaa dhukkubi qorichaan argatu taanaan namarra tureennaan nama ajjeesa. Akkasii qorichi isaa gaa dubbii sagalee waaqayyooti. Kanaadha dubbichi akka dadhabinatti waldaa kanatti dadhabinatti. Dadhabinni ishee baay'een waldaa kana ilaala. Garuudha wanta muraasa sirratti argadheera. Wanta muraasa immoo sirratti argadheera. Gaariidha. Maqaa koo jabeessitee qabatteetta. Natti amantee jirtaa. Dubbii koo hin ganne. Garuudha waaqayyo wanta muraasa sirratti argadheera. Maal inni waaqayyo irratti argate? Isa kana dubbadhee raawwadha. Tokko jedhee waaqayyo namoota warra barsiisa bala'aamitti qabamanii jiraatan achi qabda jedhee waaqayyo. Bala'aam barsiisa bala'aamitti qabamanii warra jiraatan si kee jira jedhee waaqayyo. Lama jedhee waaqayyo lakkoofsa 15 akkasuma jedhee waaqayyo barsiisa warra niqilootaatti qabamanii warra jiran qabda jedhee. Waan lama waa'ee barsiisaati. Barsiisi kun niqilootaa maal ture? Barsiisi warra isa kana ammaaf gadi lixu. Barsiisi bala'aan barsiise maal ture? Barsiisi niqilootaa maal ture? Isa jedhu ammaaf gadi lixu. Seera lakkoofsaa boqonnaa 22 lakkoofsa 5 kaasanii yoo dubbiftan boqonnaa 25 guutummaa yoo dubbiftan waa'ee barsiisa bala'aamin hin argattu. Hojii ergamootaa boqonnaa 15 lakkoofsa 29 yoo dubbiftan keessa deebii 23 afuris yoo dubbiftan sagalee waaqayyoo keessaatii hin argattu. Achi deebitanii walumaa galatti garuu waan lama qabdi waldaan kun waan gaarummaa lama qabdi rakkina ishees waan lama qabdi
gaarummaa ishee lama isinitti hime rakkina waldaan kun keessa jirtu lama immoo sagalee waaqayyoo keessaa kana lama isinitti hima. Innis akka'idha. Waan muraasa asirratti argadheera. Innis namoota barsiisa Bala'aamitti qabamanii jiraatan qabda. Barsiisi Bala'aamii maal barsiise Bala'aam? Israa'eliin maal barsiise? Baalaaqiin beektu, Bala'aamiin beektu. Maal barsiise? Barsiisa akkamii barsiise? Barsiisi suni barsiisa dubbii waaqayyooti. Baalaaqitu raajiidha Bala'aam. Baalaaqinni jennu kun Israa'eliin akka inni abaaruu fi namanni afeeredha. Raajiinni Israa'eliin akka abaaruuf afeeredha. Akka jedha sagalee waaqayyoo. Barsiisa kana duukaa kan bu'an qabdaa jedha. Barsiisa kana duukaa kan bu'an. Barsiisi kun kan waaqayyoon abaariin kan waaqayyoo hin abaariin abaaruudhaaf dhaqe. Raajiidha. Waaqayyoo irraa dhaga'ee miti. Inni sun waamnaan Balaaq akka Israa'eliin abaaruuf Balaaq akka Israa'eliin abaaruuf gafanni waamu innis abaaruudha dhaqe. Barsiisi kun maal barsiise yoo jenne tokkoffaa asumarraa waan nuyi argannu jira. Balaaq ijoollee Israa'el dura gufuu kaa'eedha. Qalma waaqayyooliif tolfamaa dhiyaate akka nyaatanii fi gaala mootummaatti akka jiraatan gochuu Bala'aamtu barsiise. Qalma waaqayyooliif tolfamaaf dhiyaatan akka nyaatanii fi gaala mootummaatti akka jiraatan gochuu eenyutu barsiise? Bala'aamtu barsiisee turedha. Ilaa wanna Bala'aam barsiise agartanii. Seera lakkoofsaa boqonnaa 22 lakkoofsa 5 hanga 7 yeroo arganne sagalee kana too dubbifne gaariidha. Yoo kana achi immoo isin manatti dubbisaa. Egaa barsiisa sobaatu jira yeroo sana jechuudha. Sagalee kana kee addooma tokkoon isin dubbisaa. Seera lakkoofsaa keessaanii boqonnaa 22 lakkoofsa 21 kaasee yoon isin dubbise dubbii gabaabaatti waan argannu natti fakkaata. Akkanadha sagalee waaqayyoo keessaan boqonnaa seera lakkoofsaa isin seera lakkoofsaa boqonnaa 22 Bala'aamiin waamuusaa iddoo jedhu kaasaa dubbisaa. Bala'aamiin waamuusaa iddoo jedhu kaasaati dubbisaa. Balaaq kun eenyu akka ta'e sagalee waaqayyoo keessaan argattu. Maaliif akka inni waame argattu jechuudha. Maaliif akka inni waame? Inni kan inni waame kaayyoon isaa inni guddaan Israa'eliin abaarsiisuudha. Na abaari gootuuti jedheen. Laakkeedhu lakkoofsa 5 Bala'aam ilma Be'oor waamsisuudhaaf gara mandara Pheetoon isa laga Efraatos qarqaratti gara biyya Amoonotaatti nama ergee jedha. Balaaqtu nama erge. Kunoo sabni tokko biyya Gibxiitii dhufee fuullee koo buufatee lafa dhoksee jira. Sabni kun ana caalaa jabaa waan ta'eef ani immoo namni ati eebbifte eebbifamaa namni ati abaarte abaaramaa akka ta'u nan beekaa. Kanaafis adaraa kootuutii saba kana anaaf abaarii yommuu sanii isaan rukutee biyyicha keessaa ari'uu nan danda'a ta'a jedhe. Saba Israa'eliin akka inni abaaruuf saba Israa'eliin akka inni abaaruu fi afeere raajii kana kootu na abaarii Israa'elootaan na abaarii kootuutii. Sabni kun dhufeetu fuullee koo buufatee jiraati biyya lafa dhoksee jira kootu na abaariidhe. Bala'aam raajiidha. Balaaq immoo waame kunoo akka inni abaaruuf. Maanguddoonni Mo'aabonnii fi maanguddoonni Miidiyaan gatii isaa hooda dubbatuuf baafamu sana harkatti qabatanii hin adeemani. Gara Bala'aam dhufanii ergaa Balaaq isatti himan. Inni immoo edana as bulaa ani wanta waaqayyo natti dubbatu deebi'ee isinii nan himaa jedheen. Gurguddoonni Mo'aabis Bala'aam irraa bira bulan. Waaqayyo yommus gara Bala'aam dhufee jarreen si bira jiran kun eenyu fa'i jedheen. Bala'aam deebisee waaqayyoon Balaaq ilma Sipoor mootii Mo'aabtu gara kootti isaan erge. Kunoo sabni lafa dhoksu tokko biyya Gibxii bahee dhufeera. Amma kootuuti isaanaaf abaarii yommuu isaan immoo isa mo'ee ari'ee baasuu nan danda'a taanaan jedhe. Waaqayyo garuu Bala'aamiin isaanii wajjin hin naqin. Waaqayyo maal hin naqin jedhe Waaqayyo. Sabni sun saba eebbifamaa waan ta'eef ati isaaniin dhabaariin jedhe Waaqayyo. Bala'aam ganama ka'ee gurguddoota Balaaq erge sanaan Waaqayyo isa duukaa akka dhaquuf tole jechuu waan dideef isin gara biyya keessanitti galaa. Gurguddoonni Mo'aab deebi'anii gara Balaaq dhaqanii Bala'aam nu duukaa dhufuu dideedhan. Balaaq ammas gurguddoota dura sana caalaa baay'atanii fi caalaa ulfina qabaniin erge. Isaan gara dhufanii Balaaq ilma Zipoor maaloo gara koo dhufuu irraa wanti tokko illee sin dhowwin. Ana dhugumaan ulfina guddaa siif kenna waanuma ati jette siin godhaati adaraa koottuu saba kanaanaaf abaarii siin jedhaa jedhan. Bala'aam garuu deebisee hojjettoota Balaaqiin Balaaq mana isaa isa meetii fi warqee keessa guuteen utuu anaaf kenneeyyuu wanta xinnaas ta'e wanta guddaa hojjechuuf abboommii waaqayyo gooftaa kootti irra darbee adeemuun hin danda'u. Ammas wanta waaqayyo dabalee anatti dubbatu nan baraati warra duraa sun achuma godhaa maaloo edana isiniif as bulaa jedhe. Waaqayyo halkan gara Bala'aam dhufee jarreen sun si waamuu dhufan yoo ta'e isaanii wajjin dhaqe garuu wanta ani sitti himuu duwwaa hojjedhu jedheen. Isin itti fu'aati dubbisaa waa'ee barsiisa Bala'aam dubbii Bala'aam dubbate maal akka inni jedhe saba sana nabaare monni ishee harreen Bala'aam harree yaabbatee tooni dhaqu harreettiin dubbattee namicha raajii kana oolchite. Harreen iddoo isheetti dubbatteedha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 22 harreen dubbate. Barsiisi Bala'aam kana gaa. Barsiisi Bala'aam
barsiisa Bala'aamiin kan gaggeeffaman. Bala'aamiin maal barsiisee sagalee Waaqayyoo kan nutti himu. Qalma Waaqayyoo tolfamaaf dhiyaate akka nyaatan. Akka of tureessan xuraa'ummaa barsiisee jedha kutaa kana keessatti. Bala'aam kan inni barsiise gaala mootummaatti akka jiraatan gochuu Bala'aamtu barsiise. Irra daddar Bala'aam Waaqayyoon dhaga'uu diduu barsiise jechuudha. Raajiidha Waaqayyoon dhaga'uu dide harree yaabbatee harrettiin inni yaabbatu sun ergamaa Waaqayyoo dhaabata inni dhaga'uu dide harreen dhageesse harreen dhageesse du'a oolchite raajii kana. Raajii du'a oolchite harreetu dhaga'e. Barsiisi Bala'aam barsiisa gaala mootummaatti qalma Waaqa tolfamaa dhiyaatu akka nyaatanii fi sabni gadhisitti akka jiraatu barsiisa godhu jira jechuudha. Barsiisa kana duukaa kan bu'an jiru jedhee Waaqayyo. Walumaa galatti barsiisa dubbii Waaqayyoo kan hin taane wajjin warra bu'antu jiru jedhee Waaqayyo. Obboloottan koo bara amma keessa jiraannu keessatti barsiisi sobaa yeroo itti babal'achaa jirudha. Ani isa kanatti xiyyeeffachuudhaaf. Barsiisi Bala'aam maal akka ture, barsiisi Niqolootaa maal akka ture, maal akka barsiisan gadi fageenyaan seenaa macaafa qulqulluu qorachuun nurra jira. Haa ta'u malee ani isa keessa garuu barsiisi sobaa dubbii sagalee Waaqayyoo isa dhugaa kanarraa kan nu kaachisu lafa keenya irratti yeroo baay'achaa jiru waan ta'eef barsiisota sobaarraa of eeggachuun baay'ee murteessaadha. Sagalee Waaqayyoo akkuma nutti himu Ximotewos keessatti dubbii sagalee Waaqayyoo akkuma yeroo baay'ee lallabamu barsiisonni sobaa hin ka'udha. Raajota sobaa michaa miti. Barsiisota sobaa amma yeroo baay'ee namoonni raajota sobaa bichaa irratti xiyyeeffata. Anaan garuu kan baay'ee ulfaataadha jedhee keessi koo yaaduu fi amanu raajii sobaa caalaa barsiisi sobaa baay'ee hamaadha. Obboloottan koo yeroon akkasiin hin jedhu hundumti isaanii soba gaarummaan qaban garuu guyyoota gara dhumaatti barsiisonni sobduu akka ka'an sagalee Waaqayyoo lammaffaa Ximotewos boqonnaa 3 irraa kaase iddoo garaa gariitti kutaa macaafa qulqulluu keessaatii nutti hima. Barsiisota sobdoota. Barsiisonni sobdoonni kun kan isaan hamaa ta'aniif inni guddaan kutaa macaafa qulqulluu keessaa fudhatanii barsiisu. Garuu dubbii dhugaa fakkaatu dubbii Waaqayyoo hin maksu. Sagalee Waaqayyoo gara ofii isaaniitti gara barbaadanitti jallisaniitu nama biraan ga'u. Dhugaa fakkaata dubbiin isaanii. Barsiisa sagalee Waaqayyoo irraa adda godhu. Sagalee kutaa macaafaa keessatti kan isaan falman. Garuu akka macaafichi jedhutti utuu hin ta'in akka ofii isaanii barbaadanitti macaafa kana gara barbaadanitti warra hiikan. Har'as bara keenya keessa barsiisonni sobaa lafa keenya irratti yeroo baay'achaa jirudha. Yeroo baay'achaa jiru. Yeroodha gara yerootti namni Yesuus gara biraan jira nuun jechuu malee wanta hin jiru. Yeroodha gara yerootti barsiisni dhagaa jiru. Wanta dubbii dhugaa sagalee Waaqayyootti barraa'ee dhiisanii namoonni xinnuma xiksii tokkoon yaada mataa isaanii babal'isaa jiru. Yaada mataa isaanii lallabaa jiru. Yaada mataa isaanii barsiisaa jiru. Fedha isaanii barsiisaa jiru. Amma waanuma gabaabaa isinitti hima ayyaanaan fayyine jedhanii warri ka'an jiru. Ayyaanaan fayyine eeyyee sagalee Waaqayyoos ayyaanaan akka fayyine nutti hima. Garuu ayyaanaan fayyine jennee warri ayyaanaan fayyine jedhan nuni ayyaanaan fayyine we are saved by grace warri dhan barsiifni kun ayyaanaan fayyinu iyyuu cubbuu hojjenna miti. Ayyaana kanaan cubbuu hojjenna miti. Erga fayyine rakkoon qabu takkaa fayyine cubbuun keenya takkaa nu dhifame qalbii geddarannaan hin barbaachisu akka barbaanne jiraanna warreedhan gadhiisitti jiraachuu warra barbaadan sobanii barsiisa dubbii Waaqayyoo fuudhanii nama karaarraa kan kaachisan barsiisa kana fakkaatu baay'eetu gara addunyaa keenyatti gadi ba'e. Sagalee Waaqayyoo keessaa fuudhanii dubbii jallisuudhaan sagalee Waaqayyoo jallisuudhaan gara ofii barbaadanitti sagalee Waaqayyoo jijjiiruudhaan har'a burjaajessitoota baay'eetu sammuu namaa kan burjaajessisan dhugaa dubbii Waaqayyoo kana kan namni akka burjaaja'u godhan gara isaa kan wallaalchisan barsiisonni sobaa hedduun gara addunyaa keenyaatti gara biyya lafaatti kun akkam taaree yoo jettanii na gaafattan kun itti fufa barsiisonni sobdoonni itti fufu hin bal'atu baay'ee ganaa gadi ba'u baay'ee ganaa ka'u. Nunooree akkamitti dhugaa kanatti qabamnee jiraan barsiisa sobaa kanarraa akkamitti of eeggannu inni jedhu garuu gara dubbii Waaqayyootti deebi'uudhaa fi sagalee Waaqayyoo hubannaadhaan dhaggeeffachuu, hubannaan barachuu, hubannaadhaan dubbisuutu nurra jira. Haaleluyyaa. Barsiisonni sobaa kun wanna namatti tolu lallabu, wanna namatti tolu, wanta gurra namaatti tolu, barsiisa gurra namaatti tolu qabatanii gabba'u. Namni isaanii wajjin bu'a. Wanuma akkam maati? Baankii akkaawuntii keerraa birrii 81,000 galeera. Baankii akkaawuntii keerraa buukii fidaa koottaa'e. Amma macaafa qulqulluurra buukii fidi kottu kan jedhu jiru. Waan namni utuu hin hojjetiin barsiisi namni utuu hin hojjetiin haa nyaatu jedhu hin jiru macaafa qulqulluu. Obboloota koo jiraa? Yoo jiraate karaa keessaa naa barreessaa. Yoo jiraate utuu hin hojjetiin haa nyaatu namni kan jedhu. Namni hin hojjenne iyyuu of gidduu dhaabaasaa jedhu. Gorsaa hojii hojjetu. Namni bara keenya buukii baadhatee waldaa dhaqeetu waa'ee buukii waa'ee birrii barbaachate. Jireenya barbaaduun hafeera. Ijji namootaa walla lafarratti dhabeera. Macaafni keenya waa'ee Yesuus Kiristoos nu barsiisa. Waa'ee badhaadhummaa lafarraa inni isa dabalata nuu kennamudha.
inni lafarraa dabalata sanuu kennamu isa kanatti akka nuyi hidhamnu godhaniiru. Barsiifni inni guddaan garuu gara Yesuusitti guddachuudha. Waa'ee Yesuus dhalootatti himudha. Waa'een Yesuus afaan yoo namni isteejii qabate waa'ee isaa, waa'ee lafarraa, waa'ee makiinaasaa, waa'ee manasaa, waa'ee waldaasaa, waa'ee kiboordii, waa'ee maalii utuu odeessuu isteejiirra fixeema taratii ta'eera. Macaafni keenya akkas miti. Nuni waa'ee Kiristoos lallabna. Wangeela jechuun mataansaa Yesuus jechuudha. Kiristoos jechuudha wangeela. Wangeel all about Jesus. Wangeela jechuun waa'ee Yesuus hundisaa. Waan gara biraan qabu. Isa kanarraa ija keenya akka qabnu. Barsiisonni baay'een amma gad dhufan kun rakkinoota gurguddaa qabatanii dhufanii. Egaa nuni waldaan kiristaanaa akkuma bara waldaa Phergemooniin rakkinni kun mudate waldaa kiristaanaa har'a lafarra jirtu rakkinni kun mudachaa jira. Ganaa waldoota baay'ees mudata. Ganaa nu mudata. Dhaloota kan burjaajessu barsiisi baay'een ganaa gadi ba'a. Waldaan hin qophooftu taanaan barsiisa kana jala dhaabachuuf hin qophooftu taanaan waldaan hin kufti hin dadhabdi. Sabi hin qophaa'u taanaan wangeelan dubbisu taanaan hin burjaajaa hin goyoonfamu. Raajii sobaa miti amma inni guddaan sodaan ergaa raajii sobaa miti. Ergaan barumsi sobaan lafa kanarratti qabatee dhufaa jiru kun mancaatii guddaa waldaa kiristaanaatti fidaa'eera. Akka barbaanne jiraachuu dandeenya. Ayyaanaan fayyine kan jedhu gad dhufee barsiisa caafa qulqulluudhaaf waldaa keessa seera gaa'elaa waldaa keessatti jijjiirameera. Seerri gaa'elaa qulqullummaan haa eegamu inni jedhu afeeramu. Bara dargaggummaa keetti gammadee jiraadhu isa jedhutti dhufeera nama. Barsiisa kana fudhatanii kaa'ani. Bara dargaggummaa keetti gammadee jiraadhu akka barbaadde jiraadhu. Akka barbaadde yoo jiraatte itti gaafatamta seedu biraan bisaniiru. Yoo akka barbaadde goote bara dargaggummaa kee itti gaafatamta moo isa jedhu sagalee waaqayyoo irraa dhiisaniiru. Akka barbaadde jiraadhu bashannanii. Bakka bashannanii lafa kanadha. Jireenyi si kenname lafa kanarrattidha. Lafa kanarradha kunoo mootummaa waaqayyoo lafa kanarratti si kennameera. Amma asuma qabdaa bashannanii jireenyi kunoo amma kanadha. Waa'ee lafarraa badhaadhina lafarraa waa'ee birrii waa'ee qarshii waa'ee waan lafarraa kanarratti barsiisa hidhamee dubbii sagalee waaqayyo fakkaatee kan gadi nutti ba'ee hadha addunyaa keenya jeeqaa jiru waldaa kiristaanaa jeeqaa jiru baay'eedha. Tatangago eetanni fidaa waldaa koottaa waan jedhamu agartaniittu barsiisa sobaa barsiisa dogongorsu barsiisa karaarraa kaachisu dubbii sagalee waaqayyo keessa kan hin jiru. Har'as waldaa kiristaanaa kan seene isa akkasii dura dhaabachuutu nurraa eegama. Isa kana dura dhaabannu taanaan waldaan kiristaanaa rakkina guddaa keessa seenteetti ammayyuu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa barsiisonni sobduun kuni wanna namatti tolu barbaadu. Warra gurra namaatti tolu. Wanta namni jaallatu. Intarestii namaa giddu galeessa fedhii namaa godhatanii lallabu. Namnis isaan dhaggeeffachuu jaallata. Afaan isaanii mi'aadha. Afaan mi'eeffatanii dhufu. Giddu galeessa fedhii namaa godhatanii lallabu. Giddu galeessa waan namni barbaadu fedhiin nama giddu galeessa godhatanii lallabu. Namnis isaan jaallata. Namnis isaanii wajjin bu'u. Dhugaa hubachuurraa akka namni dhugaa hubachuurra utuu hin ta'in garaa namaa argatanii yaada namaa argatanii karaa sana nama fudhatanii otuun hojjetin eebbifamuun hin jiru. Nyaachuuf hojjechuun baay'ee murteessaadha. Jechuun dadhabuudha. Hojjedhaa dafqa kee nyaadhaa. Phaawulos faas halkan dukkaana hojjetaa wangeela lallaban. Ba'aa namatti hin taane karaa tokkoon dha Phaawulos. Nuyi ba'aa namatti iyyuu hin taanedha. Hojjedhaa ba'aa namatti hin taanedha Phaawulos. Ba'aa namatti hin taanedha. Hojjetanii jiraata turan. Of jajuu dandeenya. Sinitti ba'aa hin taane nunidha. Wangeelatti lallabu ofii isaanii waan nyaataniif immoo hojii isaanii hojjetaa jiraachaa turan. Bara keenya hoo taa'ee nama nyaachuu barbaadu jira. Wangeelarra jira hin jiru. Walumaa galatti baay'een deemu. Har'a baay'ee deemuun jedheen dhufe miti garuu saayitii baay'ee fudhadhee dhugaa dubbachuufanii xinnuma kadhadheetanii xinnuma sagalee waaqayyoo dubbadheen kadhadhee deem ture garuu hafuurri qulqulluun akka ni baay'ee dubbadhu godheera. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa hafuurri waaqayyoo jedhetu caala. Hafuurri waaqayyoo jedhetu caala. Barsiisonni kun barsiisota gurguddaa lama soba kan barsiisan galamootummaa kan barsiisan karaarraa akka kaatu kan barsiisan barsiisa Bala'aamii fi barsiisa lamatu biyya sana jeeqa. Barsiisonni qalawootaa barsiisni qulootaa jira. Barsiisonni kun lamaanii isin gidduu jiru warra achi keessaa isinii wajjiniin utuu jiranii achitti qabamanii warra jirantu jira. Isinii wajjin jiru garuu sammuun isaanii barsiisa gara biraatti qabameera. Egaa waaqayyo akkasitti hin dubbatu. As keessa warra jirru barsiisa akkamitti qabamne akka jirru kamii wajjin bu'aa akka jirru adda baafachuun baay'ee. Waaqayyo akkatti hin dubbatu. Lama dadhabina lamatti isa dhuma waldoota hundumaadhaaf waaqayyo kan inni himu inni dhuma waldoota hundumaatti erga tokkoffaa waaqayyo waldoota torban barreeffame kanatti kan inni menni tokkoffaa irra siniin deebi'a. Tokkoffaan madda ergaa sanaa eessa ergaan kun akka ergame eenyu biraa akka dhufe itti hima ture. Mul'ati Yohaannis abbaan mul'ataa inni lammaffaan Yohaannis kan itti himu jabina isaanii cimina isaanii itti hima. Inni sadaffaan waldoota hundumaatti kan inni himu rakkina isaanii dadhabina isaanii itti hima. Inni itti aanu kan inni itti himu immoo rakkina sana kee dadhabina sana kee akkamitti ba'uu akka danda'an isa dhumaatti himu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Akkasittiin jedha isa dhuma akkasuma immoo jedha. Ammas yaada garaa kee gedderadhu kana gochuudhaa baatte garuu ani dafee sitti nan dhufa jara sanas billaa afaan koo keessaa ba'uu nan lolayidha. Yaada garaa kee gedderadhu. Iddoo hundumaa waldoota hundumaa amma torban jiran kanarra yoo ilaaltaniittu barataniittu ta'e iddoo dhuma hundumaa isaanitti yaada garaa kee gedderadhu kan jedhu.
yaada garaa kee geeddaradhu. Ittaanee hoo isarraa kuftee yaadadhu. Yaada garaa kee geeddaradhu. Yaada garaa kee geeddaradhu. Isarraa kuftee yaadadhu. Iddoo keetti deebi'i. Dafee nan dhufa. Waan yeroo hundumaa deddeebi'ee jiru kutaa macaafa kana keessatti yaada garaa kee geeddaradhu. Ani dafee nan dhufa. Sitti nan dhufa. Dafee sitti nan dhufa. Dafee dhufaani. Ani dafee sitti nan dhufa. Sitti nan dhufa dafee deebi'u yoo baatte. Yaada garaa kee geeddarachuu yoo baatte. Kana gochuudhaa baatte garuu ani dafee sitti nan dhufa. Jara sana warra si gidduu jiran kana immoo billaa afaan koo keessaa bahu nan lola. Yaada garaa geeddaru. Obboloottan ko yaada garaa keenyaa geeddarachuu. Waan irraa kumni irraa amma yeroo isaa. Uftaan akka hidhee yoo geeddarachuu baatte yaada garaa keessanii sinittan dhufa. Dafeen isinitti dhufa. Dafee isinitti. Kanaaf waan isin gootan rakkina kana keessaa bahuudhaaf waan amma gochaa jirtan kanarraa fayyuudhaaf inni dhumaa soluushinii isaa furmaanni isaa yaada garaa Waaqayyoon dhuma keessa eebbisu. Isa dhumaatti yeroo hundumaa ergaan ittiin fixu namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaa keessatti jedhu haa dhaga'u. Namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluu. Namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluun har'aa nutti dubbachaa jiru kana haa dhaga'u. Isa hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaa keessatti dubbata. Waaqayyo dubbataa jira. Namni dhagaa Waaqayyo dubbataa jira yeroo baay'ee namni dhagaa jiru garuu muraasa. Dhaga'uu bichaa miti namni gochaa jiru muraasa. Dhageenya immoo hojii irratti oolchuudha. Isa dhageenya achumaan haftu miti. Isa dhageenya achumaan bannu miti. Dhagaaniitu akka dubbi. Egaa isa dhuma soluushinii isaa yaada garaa kee geeddaradhu. Yaada garaa kee geeddaradhu inni jedhu kun barsiisa mataa isaa danda'edha. Ammaaf ani isa keessan seenu. Garuu Waaqayyoon carraa opportunitii namaa laata. Kufaatii namatti hima achi keessaa akka itti ba'an namatti hima. Innis malli ittiin kufaatii keessaa ba'an malli ittiin dadhabina keessaa ba'an inni guddaan karaa guddaaf karaa tokkoffaan yaada garaa ofii geeddarachuu. Har'as obboloota ilaa Waaqayyo yeroo isinii kenneera. Anaafis yeroo laateedha. Keessa keessan ilaalaa. Eessa akka jirtan ilaalaa. Maalirraa akka kuftan hubadhaa. Obsaanis akkas, atis akkas, nu hundumti keenya akkas waldaa dhagaa maalirraa akka kuftan ilaalaa. Cimina keessan, dadhabina keessan ilaalaa. Iddoo dadhabdanii yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Obboloottan ko, obboleettii ko yaada garaa kee geeddaradhu. Iddoo kuftee yaadadhu. Yesuus dhufaa jira. Yesuus dhufaa jira. Yeroo dhufu Yesuus Kiristoos eessatti akka nu argatu? Maal keessatti akka nu argatu? Yaadaa deemuu baay'ee murtaa'e. Yeroon irra jiru yeroo gara dhumaati. Barsiisota hamootarraa of eeggachuu, keessa keenya eeggachuuf immoo maal gochuu qabna inni jedhu Waaqayyo yeroo yoo nu laate attamitti barsiisa sobaa fi attamitti barsiisa sobaa kanarraa addunyaa kanatti faca'e kanarraa of eeggachuu dandeenya isa jedhu mata duree kana bal'ifnee yeroo Waaqayyo nu laatutti ilaalla. Waaqayyo yeroo nu laata. Kana caalaa saayitii bal'aa ijaan fudhadheef kana booddee kadhachuus hin danda'u. Gaarummaan Waaqayyoo baay'eedha jedhu sabni Israa'el yeroo jedhanitti warri mooticha Yooshaafet loluu ba'an warri balleessuu ba'an ofii isaaniif walitti dacha'anii billaa mootichaaf Israa'elotaaf Iyyuudotaaf qophaa'e sanaan Waaqayyo akka isaan walitti deebi'anii billichaan dhuman isaan godhe. Gaarummaan Waaqayyoo bara baraan itti fufee jiraata. Kan hin darbine, kan hin dulloomne, kan hin duune, kan waaqummaan isaan geeddaramne Waaqni waaqotaan olii mootiin bara baraan jiraatu Yesuus Kiristoos malee hin jiru. Haleluuyaa. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Wanta addunyaa kana jeequ, wanta addunyaa kana yaaddeessu yeroo mul'atee argamuuf dhaga'amutti waan hin darbine yoo fakkaate illee hin darbaa. Har'a argama boriddoo hin jiru. Mootonni dhufanii hin darbu, hin du'us, hin dulloomu. Waaqayyo garuu baraaf guyyoota, jaarrotaaf ji'oota hundumaatti wal jijjiiree ofiisaaf waaqa ta'ee dhaabbatee jiraata. Kanaaf isa jiraata kana Waaqayyoon waaqeffanna. Haleluuyaa. Arjummaan Waaqayyoo amma bantii waaqa. Badhaadhummaan isaas baay'ee amma molfaagaata. Waaqayyoo gaariidha guyyaa gidiraatti. Ol ka'amansiisaa iddootti baaqannaati. Waaqayyoo gaariidha guyyaa gidiraatti. Ol ka'amansiisaa iddootti baaqannaati. Hallelujah, hallelujah, siif saganna. Hallelujah, si waaqeffanna. Hallelujah, garaa qullaan. Hallelujah. Gaarummaan Waaqayyoo amma molfantii waaqa. Qajeelummaan isaas baay'ee dhamma molfaagaata. Waaqayyoo gaariidha guyyaa gidiraatti.
Olqaamansiisaa dootti baaqannaati. Hallelujah, hallelujah, siif sagannaa. Hallelujah, si waaqeffannaa. Hallelujah, dhugaaf hafuuraan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, siif sagannaa. Hallelujah, si waaqeffannaa. Hallelujah, garaa qullaa'anii. Hallelujah, ol gara kee ilaalee eenyu kan qaana'e, eenyu kan qaana'e. Ol jedhee gara kee ilaalee eenyu kan qaana'e. Hallelujah, eenyu kan qaana'e. Abbaa kan gara kee dhufee beela'uun dheebotu. Abbaa nama hundumaa waaqa araaraan guutuu kan gara kee dhufee beela'uun dheebotu. Yesuusee maqaa keetii kan jireenya naaf kenne, kan jireenya naaf kenne. Gara keetti ergaan dhufee haala tokko hin salphanne, situ nyaara natti hin banne. Yesuusee maqaa keetii kan jireenya naaf kenne, kan jireenya naaf kenne. Gara keetti ergaan dhufee haala tokko hin salphanne, situ nyaara natti hin banne. Jaalalaan bittee garaa koo anarraa cirtee hidhaa koo naaf taatee michuu laafonaa koo. Jaalalaan bittee garaa koo anarraa cirtee hidhaa koo naaf taatee michuu laafonaa koo. Burqaa waan hundaa situ dhaabbataa wabii nama kee. Dadhabaan illee humna argataa waamee maqaa kee. Burqaa waan hundaa situ dhaabbataa wabii nama kee. Dadhabaan illee humna argataa waamee maqaa kee. Adda jaalalli kee, hallelujah, adda jaalalli kee, adda jaalalli kee. Sin dadhabeen jettu adda jaalalli kee. Garaa nuffuun qabdu madda jaalalli kee. Dadhabaa gooteessu adda jaalalli kee. Garaa nuffuun qabdu madda jaalalli kee. Adda jaalalli kee, adda jaalalli kee. Sin dadhabeen jettu adda jaalalli kee. Garaa nuffuun qabdu madda jaalalli kee. Dadhabaa gooteessu adda jaalalli kee. Ufii koo si shakku madda jaalalli kee. Abbaa koo iji koo gara kee laala. Hin barree maaddii ormoota waa baay'ee yellee beeka. Ilaalee gargaaruta harka koo sitton fudhadhee gargaarsa sittan hawwadha. Abbaa koo natti gajjadhime yaaddoo koo sitti baafadha. Eenyu naan beekan kan biraa si harkaa nyaadhee bareeraay. Akka jaallattee na godhi harka kee irratti gateera. Ati guddaaf jabaadha, amanamaaf danda'aadha, beekaaf qajeelaadha. Sabara baraan jiraattu Waaqa hundumaan oliiti.
ilma waaqayyo hangafa nagaa mootii Israa'el si galateeffanna. Jaalala keetu addaa, garaa nama nuuf hin qabdu. Jaalala keetu addaa, fuula namatti jijjiiramuu hin qabdu. Jaalala keetu addaa, amala namatti geeddaramuu hin qabdu. Jaalala keetu addaa, hiixattee namarraa hin deeffattu. Jaalala keetu addaa, akka riyyaa gadhee manaa baaftee karaatti nama hin buuftu. Jaalala keetu addaa, amala keetu namatti hin sinsinnaa'u. Yesus kanaaf si galateeffanna. Jaalallee koo isa lafa onaa, abbaa koo isa bara rakkinaa, Yesus koo isa waan hundumaa, anaaf ati abbaa kooti, saba kanaaf ati abbaadha, nuti ijoollee keeti. Kanaaf amala kee jijjiiramuu nagarre, gooftaa fuula nutti baduu kee nagarre, nyaara nutti hin guurre. Silaa nuti carraan keenya carraa jireenyaan turre, carraa badisaa ture tuuti amala nutti geeddaratte ta'e, utuu akka namaa nutti taate, utuu yaa waaqayyo manaa baaftee sin beeku nuun jette, silaa nuti carraa jiraachuu hin qabnu. Yesus ilma waaqayyo, waaqa yeroo hundumaa namaaf amanamu, waaqa yeroo hundumaa namaa wajjin jiraatu, waaqa yeroo hundumaa gadi jedhee yaa waaqayyo sagalee iyya namaa dhaggeeffatu, waaqa rakkina keessaa butee nama baasu, waaqa yaa waaqayyo gooftaa yeroo rakkinaatti, yeroo qobummaatti michuu gaarii abbaa amanamaa namaaf ta'u waan hin dulloomne kan akka keetu hin jiru. Yesus galanni guddaan siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Kiyyoof kaayyoo seexanni qopheessu hundumaa diigde, akeekaaf karoora seexanni baasu hundumaa caccabsite, warra jireenyatti jiraatanis si galateeffataniif carraa kan argatan nu taasifte. Kanaaf sin galateeffadha. Maqaa goofticha Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Bara amma bara baraatti maqaan kee waaqaaf lafarratti haa eebbifamu. Gargaaraa koo, abdii koo, abdannaa koo, amanamaa koo, gaachana koo, michuu koo, wabii koo, jaalallee koo, gargaaraa waan hundumaa, abbaa waan hundumaa, michuu waan hundumaati ati. Kiristoos si galateeffanna. Maqaa goofticha Yesuusiin galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Bara amma bara baraatti eebbifame. Gaarummaa kee, tola kee, araara kee yaa waaqayyo sanuuf oolameef utuu si galateeffannu si kadhanna. Maqaa gooftaa Yesuusiin amma ulfinni kee tokko gidduu keenyatti haa argamu. Amma ulfinni kee tokko dhaloota kana gidduutti, waldaa kana gidduutti haa argamu. Maqaa goofticha Yesuusiin yaa waaqayyo ulfinni kee inni jiraatu, ulfinni kee inni bara baraan namarraan fudhatamne, maqaa goofticha Yesuusiin dhaloota kanarratti haafu. Ulfinni kee waaqayyo gooftaa dhaloota kanarratti yaa waaqayyo haa beekamu. Maqaa goofticha Yesuusiin gaafa ati yaa Yesuus ilma waaqayyo, ilmatti harree yaabbii sana dhaqaa hiikaatii naaf fidaa, yoo namni waa isiniin jedhe immoo gooftaatu dhimma isaanii qabatuun turiin hin deebi'u jedhaa jettee, gaafa saggoo harrittii irra teessee ulfina kee irraa mul'ifte, harrittii